السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجانكو كبجاف جلاله والفنا بك جرتنا توندا كيسان سنجو كان ماستر كيسان سينا إرجع كان ماستر كيسان سينا بفكرنا ألنو باسي بك كنا نفلنا أشبودا أسفلنا سنبودا بك كنا رفني فوتو سلا kaanee qabaachuu barbaada. Fakkeenyaaf footoo fakkeenyaaf footoo kana filadhe. Sababni footoo kana filadheef kaameeraan isaa yeroo kaasu lafaan walitti dhiyoodha. Bakka kanatti lafaan walitti dhiyoodha. Irra dhaabachuudhaafis irra taa'uudhaafis sirriitti nama gargaara jechuudha. Tu kaameeraan immoo asii gadi kaasee fakkeenyaaf mee footoo biraa argine finna. Footoo ta'uu hin dandeenye fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf footoo kanatu fudhanne footoo kanatti bakki taa'an hin jiru yoo achi teessifne ta'e hawaa ta'uunsaa jalli kun hin mul'ata. Garuu kansa kana ammoo lafatti dhiyoodha jechuudha bakki kun. Kansa kana lafarraa fagoodha jechuudha bakki taa'ichasaa. Bakki teessisan hin jiru jechuudha bakki nama teessisan hin jiru. Kanaaf footoo lafarratti siqa akkanaa ni filanna. Isa kana ni balleessina. Achi booda as dhufnee bakka kana rukunna. Sababni isaas akkana jedhe isa deemaa kana dhaabuudhaaf bakka kana rukunne. Achi booda isii kana walitti dabarsina. Gaafa kana quba keenyaan akkana dudduubatti bunna. Hanga inni nu gahu. Erga akkasitti bunnee as tol darbinee raayititti koona. Sana booda as dhufnee amma isa socho'uu dhiiseera jechuudha. Akkanatti rukunnee gaafa inni bifa keellootti kan nu baasee qubaan iddoo kana qabnee akkanatti sarkifna. Hin dheeressinaa jechuudha. Yeroo tokko ammas walitti deebifnee bareechinee dheeressina. Booddee irraa kutuu ni dandeenya waan ta'eef amma daqiiqaa 2 hangi dheerina isaa jedheera. Okay. Amma erga kana as rukunnee miidiyaa kana keessa seennaa. Achi booda bakka viidiyoon keenya itti waraabamee jiru dhaqnaa. Viidiyoon keenya kunooti inni fudhanna. Achi booda kun hanga yeroo viidiyoochi waraabamu dheereffamee waraabame waan ta'eef fakkeenyaaf asirratti jalqabuma asitti irraa kun waan yeroo viidiyoochi waraabamu tirfii waraabame malee keessatti waan ilaallatu miti. Achi booda akkana qubaan gadi qabnee fuulduratti bunna. Erga kanaas hamma gaa irra deddeebi'ee wanti dubbadhu viidiyoo kana yeroo viidiyoo hojjettan viidiyoo kamirrattuu jalqabaa viidiyoo isa jalqabaa kana duwwaa isaa akka itti waraabamu sirriitti hubachuun baay'ee isin barbaachisa. Isa kana hubannaan viidiyoon kamuu isin hin mokkoru. Okay, amma sagalee isaa yoo sagalee qabaate irraa balleessina. Ayyee. Amma viidiyoo waraabuun jalqabne hin ilaalaara. Harki koo bakka kanatti dogongora ta'a bakka kanatti dogongora ta'a ilaallataara dura silkii irratti ilaallataara kaameeraa irratti. Okay, amma jalqabuuf jalqabe viidiyoocha. Amma viidiyoo isa taa'ichaa fixeera dhaabitti ol ka'uuf.
dhumeera jechuudha viidiyoochi dhumeera. Hanga kana. Kana keessatti wanti isin hubachuu qabdan fakkeenyaaf erga taa'ee viidiyoocha waraabuu jalqabee hamma fakkeenyaaf viidiyoocha asirraa waraabuu jalqaba yoo jenne asitti irraa kunne fuulduratti kunne qubaan gadi qabne fuulduratti kana kunne hamma fakkeenyaaf viidiyoo isa kana hangam dheerata waan jedhu sammuu isaa keessatti yoo daqiiqaa 10 ta'u ta'e sakandii 15 yookiin sakandii 30 kan ta'u ta'e isa taa'icha kanaas sakandii 30 yoo taa'ise isa kaanis akka sakandii 30 ga'u walqixxee akka ta'u fakkeenyaaf yoo daqiiqaa tokko waraabee jara lachuuf daqiiqaa tokko kennuu qaba. Isinii galaa hamma yeroo kana ol fidee jechuudha. Eenyuun ol fidaara? Inni kun gaafa bakkee dhaabatee itti ka'aa dhaqu harka isaatti as tarkaanfataara. Harka isaa irratti ol bahaara. Erga walitti bahee. Okay. Hamma kallattumaan gara hojii keenyaatti seenna. Akkana fuulduratti bunnee hanga inni ol ilaalutti yoo karaa lamaan hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma asitti giriin iskiriin bakka kana rukunnee lamman isaarraa iyyuu walumaa galatti iddoo tokkotti bifti isaa tokkicha waan ta'eef irraa balleessuu ni dandeenya. Carqii dudduubaa balleessuu barbaanneeti. Okay. Raayititti gooneerra. Hayyama kennineerraaf. Bakka kana gaafa rukunnu hayyama carqii dudduuba sanaa nu gaafataara. Carqii dudduuba sana jiru nu gaafataara. Itti kenneera hamma hayyameera asitti raayititti godhee ammas asittis hayyaman kennaaf. Irraa balleesseeraa jedha. Yoo hafeera ta'e immoo wanta hafe yoo jiraate fakkeenyaaf amma surreen kun gurraacha'ee bifa kaleerii magariisa gamaa sana ta'eera. Eddee kanatti qubaan akkana qabeen xiqqoosii isa kanan itti buta deebi'ee ifeera. Hamma erga kanaas waan sirraa'u qabu booddee sirreessuu nan danda'a. Hamma asumatti bakka kana rukuteen as dhufa. Asittan erga kanaas kunoo bakka kanatti mallattoo isinii kenneera. Quba keessaniin gadi qabdanii xiqqoo ishee hanga wantichi badu qofa. Gara kanaanis hamma inni badu qofa. Dudduubbii hamma inni itti badu qofa. Sana booda asitti raayititti gootan. Ammas asitti xiqqoo wayyaafteetti kunoo gara olii kanatti isii balleessuuf ammas as dhaheen isii hafte sana balleessuuf as rukutee ammas akkuma walaatti deebi'een hayyamatti kenna. Hamma badeera asitti. Erga inni badee isa kana akkanan butaa. Erga kanaas hamma isan sila walitti bute akkana nan dheeressa maaliif qabee duuka ol ilaaleera. Erga ol ilaalee ka'ee hanga kana na fayyada waan ta'eef sakandii 25f maayikiroo sakandii 2 na fayyada irraa barbaada waan ta'eef asitti rukuteen isa gadi kanaan bakka lamattiin kuta viidiyoocha. Erga kanaas hamma akkana darbeen hanga ol ka'ee dhaabatee waan kana jalqabuun hamma kanattan fuulduraa itti kuta. Walakkaa kana hamma inni ol ka'ee dhaabateen itti kutee jechuudha. Sana booda bakka kana qubaan gadi qabeen fuulduratti buta. Fuulduratti butee erga kanaas hanga wal qixxeessee bakka kana dhahee dudduubatti kuta. Asumaan isa olittis dhaheen dudduuba hanga sila baay'isee dheeressitti kuta. Okay, amma ammanatti galee gaafa kana isa kanatti dhaheen akkana buta. Isa olii isa dudduu isa jechuun isa dhaabataaru. Akkanan butaa achi ka'ee nan xiqqeessa bareechee bicheessa. Amma bicheesseera
fakkeenyaaf giriin iskiriinii isaa sirriitti ittiin banne bakka kanatti mul'ataara. Isa kana sirriitti balleessuuf ammas deebi'een bakkuma silaa dhaqa. Bakka kana dhaqee achi booda eddee kana qabee ijaan achitti ilaalaa. Ijaan achitti ilaalaan akkas godhee balleessa. Kan isa gadiis achumatti deebi'een ijaan achitti ilaalaan sirriitti irraa balleessa. Amma erga kanaas walqixxee galuu isaa immoo eessatti adda baafanna? Fakkeenyaaf harka isaa yeroo inni harki isaa gadi fidu kana harka isaa kana keessa harki isaatiif yeroo miilli isaa wal ka'u walqixxee seenuu qaba. Eddeen biraa rakkoo qabu. Xiqqoosii isa kana dura jira. Xiqqoosii isa kana dura jira. Isa inni dura jiru immoo bakka kana dhaheen xiqqoosii eddee kana dudduubatti akkana buta. Achii ka'een qubaan gadi qabee immoo fuulduratti buta. Ammas nan deebi'ee naqaddee sana. Isa kanaan akkana butee xiqqoo isa kana dheeressa. Ammas deebi'ee jira qaa. Isuma kanatu bareechee gabaabachuu qaba. Amma sirrii dhufeera jechuudha. Erga kana as amma asitti erga ol dhufee isa kana dheeresseen walqixxee godha lachuu isaatu. Isa oliirraan sirriitti gaafsaa walqixxee. Inni olii cinnaan inni gadii sinuma hojiin hojjetu. Achi booda amma akkana dhufeen amma gaa erga kanaas bakka kanatti inni bareechee waan achi siqeef isa inni gara sii gore immoo fakkeenyaaf yoon akkana gara sii siin jalaa gore akkana rukuttanii gara natti as dabarsitan. Bakka inni jala kaa'e kanatti harka isaa jala kaa'e kanatti eessa rukuttanii isa kanatti qubaan akkana gara rukuttanii bakka qulfii isii kana kunoo bakka qal'atti qulfii isii kana rukuttan. Erga kana asitti mallatoo kanas ni baasa. Qubaan akkana gara rukuttan. Kunoo asitti diimtuu irra kaa'eera. Erga sana xiqqoo isii kana fuulduratti buttan. Achi booda qulfitti itti dabaltanii harkacha duukaa ol buttanii miilacha. Qaama namicha daka jiru. Ammas xiqqoo akkana buttanii harki isaa ciisu ol sinnaan qulfitti gadi dabaltanii as rukuttan. Ammas xiqqoodhuma irraa buttanii akkana olitti buttan. Yoo inni irraa bade illee deebitanii qulfitti himatti deebitan inni achuma jira. Yeroo isin bareechitanii gadi qabdan fakkeenyaaf haala bareechee gadi qabe qulfitti irraa badaatti. Kanaaf suutumaan akkanatti buttanii achi booda qulfitti waan rukuttanii irra fiddanii okay. Hanga kana hin turtanii deemtanii
dhuftanii amma harki isaa socho'u kanarra fidanii geessitanii ammas deebisanii kana tuqxanii qulfitti itti rukuttanii achi booda as rukuttanii erga kana as hammana qofatti buttanii qulfitti itti rukuttanii achi booda isii kan ol dhabamsiiftan. Ayyee. Ayyee isin galadhee yaada. Haala kanaan itti fayyadamtanii jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti wanti isin hubachuu qabdanu fakkeenyaaf ilaa yeroo jalqabuma viidiyocha jalqabaa waraabu fakkeenyaaf jalqabuma viidiyocha waraabu in kaasna. Yeroo jalqabuma viidiyocha jalqabaa waraabu inni kunis akka waan jarilachuu waliin haasa'aranuu yookiin walitti jedharanuu fakkeessuu qaba. Kottuu jedhee ofitti waame. Erga sanaas inni kun miila akkana fudhate inni kun. Erga kanaas ofitti fuudhee ergama ol bahe immoo dha'uudhaaf itti ka'aa ture. Qabuudhaa jennaan immoo utaalee harkaa ol bahee jechuudha. Yeroo sana keessatti fakkeenyaaf yoo inni kun bareechee yeroo kanatti inni kun dheerate fakkeenyaaf amma inni kun yoo ni dheerate hanga barbaadanitti biceessuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf yeroo sana qulfiirra keessanii kan oliitti qulfiirra keessanii hanga barbaadan biceessuu bakka qulfii dhuftanii kana rukuttanii hanga barbaadan biceessuu ni dandeessu. Hin guddataa hin biceeffamaa jechuudha. Akkasii haala kanaan erga akkas gootanii booddee sana booda yoo kaa'in maastar keessan isa kana ta'e bakka kana rukuttanii ekspoortii godhatanii yookaan immoo as rukuttanii irraa olii kanarraa yoo maraxachuu barbaadan maraxattanii yoo maraxachuu baattan immoo bakka barbaadan irratti bakkuma sila inni jiru ofuma irra jiru irratti asitti rukuttanii ekspoortii gootanii jechuudha. Isii kana lakkaa'ee gamanaan filee baafnaan ekspoortii ni godheera jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa fayyaataa isin jaallannaa nuuf jiraadhaa nu jajjabeessuu hin dagatinaa. Sabiskiraayib laayik godhaatii namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan nu jajjabeessuu hin dagatinaa. Warri eegasii jirtanus laayik gochuudhaan hamilee nutti toraannaa galatoomaa ulfaadhaa.